jirtiniit anirsaaf kafana gootu hambishaan dabala gootu niitiin dhiira waa namaa Ani Yoobsaan tokko Abreetii. ishee durba Yoobsaan deessu miidiyaa tokko YouTube ishee channel ilma like, share, subscribe deessu gochuu tokko hin ishee dagatina. ganda Egaa joortu akkuma yeroo tokko kaanii ishee irsa joortu barnoota gosa adda addaa waliin ilaalaa jirtiniitiin turre moodeela qormaataa jirtiniitiin yookiin baana immoo akkaataa deessu itti harka shaakala namaan isin qormaataa geessu isaa barii xumuraadhaaf kan kaatti nama afaan hin qopheessu geessu moodeela mataa ishee gumaa gadaa kutaa namaa 8ffaa bara ulfi ishee 2024 dhugaatamaa haga jajittoo tokko jaddu ni hudduu fayyada ishee yookiin immoo yaa rabbi baasi barattoonni lubbuu hedduun ishee gaaffii isaan anaaf kaasan irraa taadhiisi cubbuu ta'uudhaani ishee. gaaffiiwwan muraasa yookiin immoo gaaffiiwwan tokko hanga afurtamaa jiran deebii waliin haga waliin ilaalluuf ni qopheessitii jira jechuudha. Yoobsaan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Egaa gara xumuraatti akkana wajjin turtan asumaan isin gaafadha. Egaa qormaata moodeelaa gadaa kutaa 8ffaa bara 2016 yookiin 24 gaaffilee armaan gadiif deebisii filachuun deebisiidha. Gaaffii tokkoffaa irratti yumni sadaffaa jedhamu umurii meeqaa hanga meeqaatti kan jirudha. A tokko waggaa 49-56, waggaa 73-80, waggaa 65-72, waggaa 57 hanga 64 jedha. Isa sadaffaati waan ta'eef inni tokkoffaan 49 hanga 56dha. 57 hanga 64 lammaffaadha. Inni sadaffaan 65 hanga 72dha. 73 hanga 80 isaa gadamoojjummaa yookiin immoo gadaa fi moojii yookiin immoo keessaa bahee jiraas jedhudha jechuudha. Deebiin keenya waggaa 65 hanga 72 kan jiru yuuba sadaffaa jedhama jechuudha. Yuuba sadaffaa sadarkaa umurii sana keessa gahee isa jirudha jechuudha. Gaaffii lammaffaa irratti dabballummaan dhalootarraa eegalee hanga umurii meeqaattidha? Dabballummaan dhalootarraa eegalee hanga umurii meeqaattidha? A. Umurii 9-17. B. Dhalootaa hanga waggaa 8. C. Waggaa 17-24. D. Waggaa 16-25dha. Deebiin keenya kanuma bicaatiin ta'ee jirudha. Dursee tiksii hojjetaa waan hin deemeef jechuudha. Dhaloota hanga 8ttidha. Sababni isaa immoo dabballummaan yookiin immoo dabballeen isheen jennu ishee umurii duwwaa yookiin immoo zeeroo jedhamtu dhalootarraa kaasteetti jechuudha. Osoo lakkaa'amuutiin kan inni irraa kaaste yeroo isheen dhalattee kaaste hanga waggaa 8tti kan jirtu dabballeedha jechuudha. 9 hanga 16 kan jiru gaammee xixiqqaati. 17 hanga 24tti kan jiru gaammee gurguddaa jedhamaa deemu jechuudha. Sarmarraa kaasanii kan isaan itti fufanii warreen kaan sirrii miti jechuudha. Sadaffaa irratti guyyaa jilaa gubbisaa dabballee qophii taasifamu maali? Gubbisa dabballee yookiin maqbaasa dabballee ni jedhamti. Tokko galmi haaraan ni ijaarama. Dhugaadha. Galmi haaraan gaafa sana maaf ijaarama? Sagantaa gaggeeffama yookiin qophii jilaatu gaggeeffama waan ta'eef ni gaggeeffama tokko. Inni lammaffaa dhangaa ni qophaa'a. Dhangaa jechuun nyaata jechuudha. Naannolee laanguweejii naannoo biraatti dhangaa nyaata yookiin immoo kennaawwan adda addaa guyyaatti qophaa'anii waan ta'eef nyaanni ni jiraata bakka sanatti. Qophiin nyaataa ni qophaa'a. Sirbi ni sirbama. Qophiidha waan ta'eef sirba adda addaa sirbama. Deebiin keenya hundadha jechuudha. Hundi deebii sirriidha. Arfaffaa irratti ijoolleen leenjii doottummaa fudhatan maal jedhamanii waamamu? A. Loltuu. B. Doottuu. C. Buttuu. D. Hundadha. Deebiin keenya as keessatti egaa doottuu ishee jettu qofa taate jechuudha. Doottuu jechuun doottummaa isa jedhu irraati leenjii ga'umsaa kan isaan fudhatanidha jechuudha. Tokko maqaa aangawoota miseensa torbii miti. Aangawoota yookiin immoo maqaawwan adulootaati jechuudha. Torbii yookiin aduloonni maqaa ittiin waamaman yookiin immoo miseensa torba of jalaa qabaatuuti sirna gadaa keessatti jechuudha. Kanaaf egaa isaan keessaa immoo tokko mitiidha. Abbaa murtii, jaalkayyaa, hayyuu, hunda. Tokko maqaa aangawoota miseensa torbii miti. Kanaaf abbaa murtii, jaalkayyaa, hayyuu sadan isaaniiyyuu torbiidha jechuudha. Kanaaf daan hundi isaanii as keessatti tokko yookiin immoo torba isaanii keessaayyuu ni jiraatu jechuudha. Abbaan murtii illee jaalkayyaan illee hayyuun illee aangawoota torbiiti jechuudha. Deebiin keenya hin jiraatu waan ta'eef mitii kan jedhu mitii hin taane
hundi isaaniiyyuu miseensota torbiiti. Kanaaf deebiin asirratti gaaffiin tokko ishee haalli itti bahee kuni mitii osoo hin taane gaaffiin maal ta'uu qaba ture? Miseensa torbiitiidha. Mitii kanatu biraa baduu qabdi. Ammaaf eh, kun taate jirti. Haa ta'uyyuu garuu warri sirreeffachuu ni dandeessu. Kan asumaani mitii osoo hin taane torbiiti. Torbiiti ishee jettutti sirreeffattu. Sababni isaa warri kunis ni aangawootadha. Jaalqiyyaan aangawootadha. Hayyoonnis aangawootadha. Hundi isaaniiyyuu ni ta'u jechuudha. Jiloota dooriin raawwatu keessaa tokko bakka duwwaadha. Jila hulluuqoo, jila dhibaayyuu, jila buttaa hunda. Jilli hulluuqoo yeroo tokkicha kan gaggeeffamudha. Jilli dhibaayyuus yerooma jila dooriin gaggeeffatu keessaa jilli buttaa qaluullee akkasuma deebiin keenya hundaadha jechuudha. Jilli darrabbaa jila dooriin daannisaaf liichoo qabatee jiratudha. Qabiyyeen isaa maali? Qabiyyeen kaa asirratti hundi isaaniiyyuu kan darrabbaati. Haa ta'aniyyuu malee garuu qabiyyee garaa garaatti qabaatu. Yookiin immoo dhimma isaan irratti jila kana qopheeffatan garaa garadha jechuudha. Garaa gara gaafa ta'u garaagarummaa waan qabaatuu fi akka isaan jalqabaa sana yookiin immoo akka warra kaaniin ta'uu jechuudha. Kanaaf tokkoffaarratti maal jenna? Jila darrabbaan gaggeeffatu keessatti qabiyyeen isaa sirba olkaa sirbuu sirriidha. Sirba ruudii sirbuu sirriidha. Aafi baan deebidha. Daan deebiin qabudha. Deebiin keenya caadha jechuudha. Sababni isaa immoo darrabbaa jila doorii daannisaaf liichoo jechuun alangee ishee jennuudha. Alangee yookiin farda kan ittiin oofatan alangee ishee jennuudha. Daannisa jechuun immoo mukadha. Muka yookiin immoo ulee qalloo muka horooroo irraa kan qophooftudha jechuudha. Kanaaf warreen kana lamaan qabiyyeen isaanii sirba olkaa sirbuuf sirba ruudii sirbu. Sirba olkaa fi ruudii dhiiraaf shamarratu waliif sirbaa jechuudha. Saddeettaffaa jila bantii haaddachuun booda jilli raawwatamu kan biraa bakka duwwaa jedhama. Jila dhoksii buluu, jila korma bantii qaluu, jila gaa'ela dhaabbachuu hundadha. Jila dhoksii buluuti. Jilli dhoksii buluu guyyoota murtaa'ee fi erga mataa haaddatanii booddee egasii booddeedha kan isaanii jila dhoksii yookiin immoo dhokataniitu galma qaachaa keessa kan isaan turanii jechuudha. Kanaaf jilli dhoksii buluu jila raawwatamuu biraa yookiin immoo isa kan biraa ta'etu beekama jechuudha. Salgaffaa irratti ce'umsa raabaaf booranatti qophaa'u maal jedhama? Jilli raabaaf booranatti qophaa'u maal jedhama? Eessatti jennee booranatti jechuudha. Ce'umsa raabaaf booranatti qophaa'u maal jedhama? A. Raaba garmaamuu. B. Nadhii buluu. C. Qaachaa ijaaruu. D. Hajjimaa muruu jedha. Isaan kana keessaa kan booranatti qophaa'udha waan ta'eef ce'umsa raabaadhaaf booranatti kan qophaa'u nadhii buluu jedhama. Nadhii yookiin immoo dhugaatii eebbaaf qophaa'ee bulu sana kan sagantaa raawwatamudha jechuudha. Raaba garmaamuu jechuun fardaan bakka guluffiitti mul'ata waan ta'eef kun miti. Qaachaa ijaaruu galma buttee ijaaruu yookiin immoo daasiisee jedhu hajjimaa muruu muka murachuudha kunis. Kanaaf nadhii buluun kan booranatti gaggeeffamu keessaa isa tokkodha jechuudha. Kudhanaffaa maqaalee gaammee gurguddaa kan biroo eenyudha? A. Foollee. Maqaa gaammee gurguddaa jechuudha. Gaammee gurguddaa jechuun ishee sadarkaa sadaffaarraa jechuudha. Maqaan ishee kan biraa kanatti waamamti foollee jedhamtee ni waamamti. Harree duraa jedhamtee ni waamamti. Goobamaa jedhamtee ni waamamti. Deebiin keenya hundaadha jechuudha. Namni leenjii buttummaa fudhate bakka duwwaa jedhama. Doottuu, buttuu, addooyyee leenjisaadha. Deebiin keenya buttuudha. Akkuma gubbaatti doottuu kan jettu doottuu fi doottummaa jedhamutti kan wanni ta'e buttuun immoo buttummaa nama leenjii fudhateetu buttummaa keessaa bahee buttuu jedhamti jechuudha. 12 dargaggootni gurmuu bakka duwwaa jedhamu ijaarratu huccuu, addooyyee, hiriyyaa, qadaadduu. Deebiin keenya huccuu ishee jennudha jechuudha. Addooyyeen kan dubaraati. Hiriyyaan immoo kan waliigalaa dhiirri dubarris waliigala nama walitti dhiyaatu hiriyyaa jedhamu. Qadaadduu jechuun immoo kan dargaggootaatti miti. Kuni qadaadduun sadarkaa gumiiwwan abbaa gadaa abbaa bokkuu booddeedha irraan sadarkaa sana ga'anii. Huccuu jechuun garuu hiriyyaa yookiin miinjee isa jedhamudha jechuudha. Addooyyee akkuma kan shamarraa addooyyee ta'u kan dhiiraa immoo huccuu jedhama jechuudha. 13 irratti
Fooqa jechuun maal jechuudha? Fooqa jechuun maal jechuudha? Kan jedhu gaaf fooqa jechuun A sirbuu, B utaaluu, C bakka leenjii yookiin galma leenjii, D deebiin qabudha. Bakka leenjii yookiin galma leenjii buttuu fi doottuun itti leenjitu fooqa jedhama jechuudha. Fooqa yookiin immoo seenuu yookiin namoonni achi galanii leenjiif galan fooqa seenuu jedhamu. Bakki isaan seenan sun immoo bakka leenjii yookiin fooqa jedhama jechuudha. Yookiin bakka leenjii ta'a jechuudha. Kudha afur caasaalee bulchiinsa gadaa Oromoo keessaa tokko adda. Tokko adda. Caasaalee bulchiinsa gadaa Oromoo keessaa tokko adda. Makkala, Arsii, Boorana, Karrayyuu. Deebiin keenya makkaladha. Arsii, Boorana, Karrayyuu kan nuti jennu caasaa bulchiinsaati warri kun. Warra bulchiinsaa yookiin immoo naannoo godinoota keessatti argamaniiti. Makkalli garuu nama aangoo qabate yookiin immoo torbii yookiin aduloota torbii keessaa warreen filamanii aangoo qaban makkala yookiin paga jennaanii jechuudha. Bulchiinsi sirna gadaa marroo meeqa qaba? Bulchiinsi sirna gadaa marroo meeqa qaba? A 40, B 8, irratti B jirti. B 8, C 5, D 4. Deebiin keenya caadha jechuudha. 5 marroo kan nuti jennu ishee kanadha jechuudha. Marroo jechuun isheen kuni tokkoffaan 40 jechuun waggaadha. Waggaa 40 naanneetu waggaan 40 kun 8 qabdi. Waggaa 8 qabdi. 40 abbaa 40 ilmaa kun waggaa 8 qabdi tokko ishee. Waggaan 8 kun immoo marroo 5 qabdi. 5 ishee kun immoo 5 baay'isuu 8 jechuudha. 5 baay'isuu 8 kan isheen maal taatu? 40 kan isheen taatu jechuudha. Jalqaba marroo tokkoon ishee 5 qabaatti. 5 kun immoo baay'attee 8 baay'attee jechuudha. 8 gaafa baay'attu 40dha jechuudha. Kana taati marroo jechuun immoo marsaan tokkoon ishee waggaa 8 marroo 5 qabdi. Marroon tokko waggaa 8 waan ta'eef marroon 2 16 4 32 5 40dha jechuudha. Kanaaf marroo 5 qabdi. Afur yoo inni immoo afur immoo giddu galeessa marroo tokkooti jechuudha. Giddu galeessa marroo tokkootti gamaggammiin taasifamuuti. Kanaaf deebii keenya caasaati jechuudha. Yaa'ii gadaa Booranaa kan hin taane kamii? Yaa'ii Booranaa kan hin taane kamii? Arboora, maatii, hawwaxxuu, koonnittuu. Deebiin keenya maatii. Arboora, hawwaxxuu fi koonnituun kan Booranaati. Inni hangafaa immoo arbooradha. Kan maatiin garuu kan gujiiti. Kanaaf addadha jechuudha. Torbaffaan bakka duwwaan adulatti aananii aangoo bulchiinsaa giddu galeessaa qabanidha. Bakka duwwaan adulatti aananii aangoo bulchiinsa giddu galeessaa qabanidha. A faga, adula, abbaa qe'ee, hayyuu. Warreen hundi isaaniiyyuu warreen abbaa gadaa ta'anii giddu galeessummaadhaan osoo hin taane naannoo isaa haala isaan keessatti aangoo qabatan giddu galeessummaadhaan kan qabu garuu hayyuudha jechuudha. Abbaan qe'ee miiltota keessaa filama. Qe'ee keessatti nagaa fi hawaasa naannoo eegsisuudha. Adula jechuun maqaa isaanii walii galaati. Maqaa torbaniiti malee aangoo giddu galeessa aangoo maaliin qabu mataan adulli fagatti abbaa qe'eetti hayyuutti qoodamu jechuudha. Faga jechuun immoo akkala yookiin faga warra jennedha. Isaanis warreen hayyuu gadi jiraniiti jechuudha. Kanaaf deebiin keenya hayyoota jechuudha. Jilootni hanga baallii fuudhinsaatti raawwataman gurguddoon bakka duwwaadha. Jila baallii, lallaba hayyootaa, buttaa, aaficaan deebiidha. Aaficaan jila baallii fi jila buttaa qaluutu gaggeeffama jechuudha sana gidduutti. Erga baallii fuudhinsaatti raawwatamanii hanga sanatti jechuudha. Kan raawwatamu lallabni hayyootaa xumura baalliin erga waliif laatamee booddee lallabni kan inni gaggeeffamu jechuudha. 19 Oromoon bakka duwwaa kan waaqaati jedha. Oromoon bakka duwwaan kan waaqaati jedha. Lafti. Lafti kan waaqaati jedha. Garuu dhugummaatti guutummaa guutuutti akkaataa kanatti hin fudhataa Oromoo yoo hin lakki. Bishaan kan waaqaati jedha. Garuu dhugummaa sana keessatti akkaataa Oromoon sanatti waan tokko miti. Dhugaa dhagaanidha. Dhagaanis kan waaqaati. Bishaan kan waaqaati. Lafti kan waaqaati. Garuu irra caalaatti Oromoon dhugaan kan waaqaati. Dhugaan ilmoo waaqaati jedhetu amanaa jechuudha. 20 qaalluun Oromoo kan jalqabaa bakka duwwaan waaqa keessaa bu'e jedhamee amanama. Qaallichaan, ruufaan, hayyuun, raagni jedha. Tokkoffaa irratti qaallichaan kan jedhu qaallichaa jechuun qaalluu isa jennu osoo hin taane isa sirrii osoo hin taane qaalluu isaa sobusaatu isaa saamuu isaa
wantoota badaa hawaasa irratti hojjetuuf wantoota hawaasni hin jaallanne cigga'u hojjetu isa soobuu isa nama akka sansii godha kana naa godhise inni jedhu qaallichaa jedhama. Qaalluu inni Oromootti manu garuu isa hin sobne, isa hin hanne, isa nama hin doorsisne, isa qabeenya namaa kallattii hin taaneen hin fudhannedha jechuudha. Qaallichaa jechuun garuu isa jaarraa 17ffaa booddee gara sirna Oromootti dhufuutiin sirna Oromoo isa dhugaa sana balleessiti. Ruufaa isa jedhudha jechuudha. Ruufaa jechuun garuu qaalluu Oromoo kan jalqabaa jedhamee beekamu ruufaa jedhama jechuudha. Ogeessadha. Raagni immoo kan waa raagee waa himuudha. Kanaaf ruufaa jedhama jechuudha. 21ffaan Booranatti haadha yaa'aa yoo jenne Gujiitti bakka duwwaa jenna. Haadha gumii, haadha firaa, haadha boollaa yookiin bollaa dubartii jedha. Deebiin keenya haadha boollaa jennaani jechuudha. Haadha boollaa yookiin immoo haadha yaa'aa Booranatti hin jechuudha. Iddoo tokko tokkotti immoo haadha hambaalleen jedhamti jechuudha. 22 sirni dubartiin itti gadoomtu jila maal jedhamudha? A. Rufa, gadooma, gutimaalaa, gadaa. Deebiin keenya gutimaalaa jedhama. Sirni dubartiin itti gadoomtu jila gutimaalaa jechuun sibiila irraa kan hojjetame kan mataa isaanii irratti isaan hidhatanii gajjallaadhaan immoo waan gogaa loonirraa soofamee hojjetameen miidhagina isaanii mataa irratti kan isaan godhatan sibiila irraa kan hojjetamudha jechuudha. Gutimaalaa kan jedhamu kanaan gara gadoomuutti deemu jechuudha. 23 uummatni Oromoo waqtii birraa irree keessatti kabajata. Bakka malkaan jirutti, tulluutti, odaa jalatti, mana keessatti. Deebiinsaa ifaadha. Bakka malkaan jirutti jechuudha. Tulluutti yeroo arfaasaati. Odaa jalatti ni mari'ata malee sirna sana hin gaggeessu. Mana keessattis ulluu qobii sirnoota adda addaa gaggeessa malee dhibaayyuu malee guutummaa guutuutti samite jechuudha. 24 jaarsummaan jaarsota umuriin bulan qofaan gaggeeffama. Jaarsummaan jaarsota umuriin bulan qofaan gaggeeffama. Dhugaa soba deebiin qabu hundadha. Sobadha deebiin kana. Jaarsummaa jaarsota umuriin bulan qofaan gaggeeffama osoo hin taane namoota dandeettii araarsuu qaban, namoota jaarsummaa sana beekan, namoota icciitii dhugaa beekaniin gaggeeffamuu danda'a. Jaarsummaa warra buleenis gaggeeffamuu ni danda'a. Umurii ijoollee xiqqootiin gaggeeffamuu ni danda'a waan ta'eef jechuudha. Oromoon Booranaa faajjii gadaa uummata ollaa isaa jiraatan kamirraa fudhata? A. Ejjii, Koonsoo, Arbooree, Sidaamaadha. Deebiin keenya ejjii uummata ejjii jedhamutu naannoo sana naannoo Booranaa faajjii gadaa uummata naannoo sanarraati kan inni fudhatudha jechuudha. Sababni isaa naannoo sana walitti dhiyeenya guddaa fi jaalala guddaan uummata waliin jiraatu waan ta'eef jechuudha. 26 bakka duwwaan gumaata beekamaaf dirqamaa ta'edha. Gumaata horii, kaattoo, mijuu, daraaraa. Gumaanni horiis gumaatadha. Kaattoo mijuun illee akkasuma gumaatadha. Daraaraa yookiin immoo kennaa daraaraa illee akkasuma gumaata. Garuu inni dirqama hawaasni hundi dirqamaan gumaachuu kaattoon dirqamadha jechuudha. Gumaatni horii, gumaatni mijuu, daraaraan yookiin mijuu yookiin aannanii fedhiidhaan kan gaggeeffamu hawaasa naannoon itti bahee kan inni iddoo kaattoon garuu dirqamadha. 27 ardaalee jilaa Booranaa kan hin taane kamii? Gumii Gaayyoo, Ardoot, Mi'ee Bokkoo, Badhaasadha. Inni gumiin Mi'ee Bokkoo kan Booranaa osoo hin taane kan Gujiiti. Mi'ee Bokkoon kan Booranaa miti jechuudha. Gumii Gaayyoo, Gumii Ardoot, Gumii Badhaasaa fi gumiin kan biraallee ni jiru jechuudha baay'inaan Booranaa keessatti. Mi'ee Bokkoon godina Gujii aanaa bakka duwwaatti argama. Aanaa Annaa Soorraa, Qolloo Sirrii, Aanaa Lafoo hundadha. Deebiin keenya aanaa Annaa Soorraa bakka jedhamutti kan Mi'ee Bokkoon argamu yookiin immoo sirni walharkaa fuudhinsaa baalli itti gaggeeffamu bakka itti raawwatudha jechuudha. 29 tokko Federeeshinii Bulchiinsa Gadaa Damee Booranaa miti. Sabboo Goonaa, Maccaatuu Lama, Raayyaa Saboo, Afran Qalloo. Warreen kana keessaas egaa Afran Qalloon kan Booranaa osoo hin taane kan Baareentuuti. Kan Baareentuu warreen ta'an yookiin immoo damee Baareentuuti. Sabboo Goonaa, Maccaatuu Lama, Raayyaa Saboo fi Kantooma Daarimuun kan Federeeshinii Bulchiinsa Gadaa Damee Booranaa warra tokkoof jedhamaniiti. Afran Qalloon garuu kan Baareentuu damee lammaffaati. 30ffaa Tuulamni ilmaan sadii qaba. Isaan eenyu? Tuulamni ilmaan sadii qabaata. Daaccii, Baccoo, Jiillee, hunda.
Deebiin keenya hundadha jechuudha. Ilmaan tuulamaa kan ta'an Daachii, Bachoo, Jiilleen kan Maccaa yeroo ta'an kan tuulamaa immoo Wallaggaa, Iluu Abbaa Boor, Jimmaa immoo kan tuulamaati jechuudha. Tartiiba halluu faajii gadaa gubbaa irraa gadii kan ibsu isa kamii? Tartiiba halluu faajii gadaa gubbaa irraa gadii kan ibsu isa kamii? Gurraacha, adii, diimaa, adii, diimaa, gurraacha, gurraacha, diimaa, adii, diimaa, gurraacha, adii. Deebiin keenya gurraacha, diimaa, adiidha jechuudha. Jalqabni gurraachaa hin diimataa, hin addaataa jechuudha. Umurri isaa adiidha waan ta'eef umurri namaa dhala namaa kamiyyuu adiidha. Gurraachis diimaan hundiyyuu gaafa du'e ni addaata. Mataan isaas ni addaata. Kanaaf adiitti deebi'a waan ta'eef jechuudha. Jalqaba gurraacha rakkina dhokannaa waaqa gurraacha garaa garbaa jedhetu yeroo itti bishaatan beekama. Diimaa jechuun immoo bishaachuu gahuu gahoomuu yeroo aangootti fudhatan taa'ee gara xumuraatti deemsisuudha jechuudha. Gadamoojiin addaa bakka duwwaa qabaa, afaanii bakka duwwaa qabaa jedhama. Gadamoojiin urjii, ilkaan, kumbii, ficaan deebiidha. Deebiin keenya gadamoojiin addaa urjii qaba. Urjii yookiin waan ifu waan nama gammachiisu qaba. Afaanii kumbii qaba. Nama eebbisaa nama muuda waan ta'eef kumbii qaba jedhameetu beekama jechuudha. Jilli mataa buufannaa gadamoojjii bakka duwwaa jedhama. Ginyaa buufattoo, aagii qaluu, bacbacii deebiin qabu. Ginyaa buufatoo yookiin buufattoo jedhameetu beekama jechuudha. 34 golaandii jechuun bakka duwwaa jechuudha. Mataa buufachuu, dhangaa, dhoksaa, foora. Golaandii jechuun egaa mataa buufachuu jechuun ginyaa buufatoo yookiin immoo sirna gadamoojjummaa keessattidha. Yookiin immoo sadarkaa dabballee gaammee keessatti illee yeroo itti umurii keessaa ba'aa deeman yeroo itti guduruu buufataa deeman isaa sanadha. Dhangaa jechuun nyaata kan galaa kormatti fe'anii namaaf geessan yookiin laatanii golaandii jedhama. Dhoksaa jechuun dhokachuu yookiin immoo bakka ta'e turuu jechuudha. Foora jechuun immoo bakkaa bakkatti godaanu. Loon bakkaa bakkatti godaanu sun immoo foora jedhama. 35 bakka duwwaan gosa nyaataa garbuu yookiin foon irraa hojjetamudha. Lootii, miiltoo, kochee, jibuu. Lootii jechuun kan gurratti namni yookiin nagootni namni ajjeesaan bineensa cimaa ta'e ajjeese gurratti godhatudha. Miiloo jechuun immoo miiltoo yookiin immoo hiriyyaa waliin socho'an jechuudha. Kochee jechuun garuu nyaata foonirraa yookiin garbuurraa hojjetamedha jechuudha. Innis immoo garbuu fi luka looniirraa kan hojjetamu kochee jedhama. Jifuu jechuun immoo eeboo yookiin mankaassee ududuu karaa harkaan qabatamu irratti kan galee jiru jifuu jedhama jechuudha. Hawaasummaa keessaa baasuu yookiin wixii itti muruun bakka duwwaa jedhama. Qumbii, kora, jila, shammaga. Qumbii jechuun waan urgaa waan kabaja abbaan gadaa yookiin immoo abbaan muudaa namaaf ittiin muududha. Kora jechuun walii yaafachuu wal barbaaduu yookiin yaa'a. Jila jechuun sagantaa bakka itti qophiin gaggeeffamu. Shammaga jechuun garuu hawaasa keessaa baasuu, hawaasa keessaa qooduu, hawaasa irraa fageessanii akka namatti dhiyaanne taasisuun shammaga jedhama jechuudha. Nama yakka hojjete nama yakka sana amanuu dide nama yakka sanatti gaabbee hawaasa dhiifama gaafachuu dide kanatti muramaa jechuudha. Dabballeen ilmaan bakka duwwaati. Doorii, ilmaan kormaa, ilmaan jaarsaa, ilmaan beeraa. Ilmaan dooriiti. Warreen kaan tartiibuma isaaniitu jiraatu malee miti jechuudha. Ilmaan dooriiti. 38 bakka duwwaan yaa'ii olii galaa uummata bal'aa fi caasaa bulchiinsa hundaa hirmaachisuun taa'amudha. Jilli, gumiin, torbiin, sochiin. Jilli yoo jenne jila jechuun qophii yookiin sagantaa jechuudha. Gumii jechuun garuu yaa'ii bakka itti sagantaawwan adda addaa muraman yookiin immoo labsaman lallabni adda addaatti raggaasifamu jechuudha. Torbii jechuun immoo aduloota torbanidha. Sochii jechuun bakka bakkatti socho'u yookiin waa tokko hojjechuu jechuudha. Deebiin gumii taate jechuudha. Tokko yaa'a gadaa gujii miti. Tokko yaa'a gadaa gujii miti. Hooqquu, maatii, uraaga, koonnituu. Koonnituun gararaatti akkuma ilaallee turre kan booranaati malee kan gujii miti jechuudha. Kan gujii hoqquu, maatii, uraagadha. Inni hangafaa yookiin inni jalqabaa kan gadaa gujii keessatti uraagadha. Kan booranaa keessatti immoo arboora. Arbooraa jennee gubbaatti ilaalleerra jechuudha. Inni 40maffaa hayyootni booranaa fi gujii bakka lamatti qoodaman maal jedhamu? Hayyoonni booranaa fi gujii bakka lamatti qoodaman maal jedhamu? Hayyuu garbaa, hayyuu qaachaa, hayyuu meedhichaa yookiin dheedaa hunda
deebiin keenya hundi isaaniiyyuu hayyootni Booranaa Gujii bakka lamatti qoodaman kun hayyuu Garbaatiin jedhamu, hayyuu Qaachaan jedhamu, hayyuu Meeqichaa yookiin hayyuu Dheedaan jedhamu hundi isaaniiyyuu deebii qabu jechuudha. Kan mammaatti ilaalle kana fakkaataa yoo dogoggorrii fi rakkoon deebii sirriin ta'an isin namni mudatee ta'e of kolchaa isin jechaa bakka dogoggorri jirutti immoo yaadaaf qeeqa barreessuu hin dagatina galatoomaa ulfaadhaa yoobsan miidiyaa yuutuub chaanel laayik sabskiraayib gochuus yeroo hundumaa hin dagatinaan isin jedhaa galatoomaa ulfaadhaa moodela barnoota gadaa kutaa 8ffaa bara 2016 yookiin 2000 Ya jitto ya dudu he, ya Rabbi baasi lubbu he, anaaf naadhiisi cubbuu ishee.